Maqaan koo Zalaalim Lammaan jedhama. Inni ani dhugaa ba'uu barbaadu immoo dachee kurnaffaa keessa baay'een dhiphachaa ture. Mana kiimillee deemee qorichi nani fudhadhee jira. Garuu furmaanni nan argadhe hin jiru. Innaa xumura bara 2016 kadhanni guyyaa 10 jira. Inni gaafa raabsamu nan dhufee Waaqayyotti dhuguma yoo nan amana jedhe dhiiga kana narraa dhaabuu qaba jedheen dhufee amaneen kadhadhee. Innaa galgala isaa kadhata guyyaa tokkoffaa isaa jalqabee guyyaa lammaffaatti kanaan guyyaa lammaffaa sana bishaan kadhataa nuuf kennan paastariin irratti kadhatanii bishaan kana waan barbaadan yoo barbaadan buukii keessa yoo barbaadan lafa hojii keessa yoo barbaadan waan barbaadan irratti godhadhaa jedhamee nuu kenname. Innaa biyyoo kanas fuutanii waan barbaadanitti itti amanaa sa'aatii kanatti nama amane duwwaadha jedhanii paastariin iddoo kana dhaabatanii nuu kadhatan. Bishaan san fudhadheen galee biyyoo lafaa kana ammoo fuudhetanan bishaan san keessa buuse. Sa'aatii kanatti amanaati dhugaadhanii nan amanee nan dhugee qaaqumee gaafa tokko dhiigni sun hin dhaabbate. Mana hakiimiin deemnee iddoo tokko dhaqnee bishaan irratti kadhatame nan dhugee nan amanee qaxxadee dhaabbate sa'aatii sanatti. Waaw galateeffadhaa fi Waaqan bareechaati haaleluyyaa. Amma dabala galateeffadhaa fi Waaqayyoon haaleluyyaa. Ergasii marraatti nagaa keetii. Nagaa kooti waan tokko rakkoon hin jiru kaleen kelleessa ishiinidha naan jedhamee ture sababa isaatirraan kan ka'ellee dhaabbachuu hin danda'u kaleen kun gubaa dhiigni sun humna ol gaafa dhangala'u kara kaleettillee naanna'uu danda'a akka dooktoroonni jedhanutti dhiigni qaama namaa keessaa garmalee gaafa dhangala'u hidda gaafa qabatu hiddi sun gaafa humnaa ol ta'u hiddi citeechuun namni jiraachuu hin danda'u kunillee akka ta'u nan beeka garuu. Kana otoo inni akka ta'u beeku mana yaalaa yaalleen Waaqayyo fayyisaadha kan jedhamu san waan ani xamaniif Waaqayyo fayyisaadha jedhee innis na fayyisee kunoo nagaa koon jira birrii tokko hin baafne Waaqayyo fayyaa na fayyise. Maqaan koo Birqee Guleedhama biyyi koo immoo Meettaa Roobidha. Kanan jiraadhu naannoo kanadha. Kakoo kana na dhukkuba ture. Azalatti wanna ta'etu na bahe akka xannacha wayii ta'e na bahe. Na mala keessaa ba'a. Malaa sun immoo shittaa qaba ture. Baay'ee foolii qaba. Lafa hojiin an hojjedhu immoo waa qaba kanaanu. Bakka baay'ee na dhukkuba baay'ee shittaa waan qabu saniifuu sa'aatiidhaan an deemee dhiqadha. Amma manni fincaanii lafa hojiitti dafee hin banamu waan ta'eef amma inni banamutti baay'een cannaqama shittaa qaba waan ta'eef nama bukkee akkamitti hin darbamne namni baay'ee natti dhaga'ama ture. Kajaa lafa kanan dhufee guyyaa sanbataarraa namni sin dhukkubu koottaa innaan asin bahee mannaa kadhattanii bishaan kadhataa kana ittiin dhiqattaa guyyaa kanaarraa kaasee ifayyitanaan jettanii. Si mala'uu keessa darbeeyyuu immoo amma si dhiigutti ture. Eshi mee yeroo sana akkam ta'a? Yeroo sanitti hojii nan hojjedhu bakka baay'ee na dhukkuba dhiixadhee to'anna ta'e fudhachuudha baay'ee kana na dhukkuba namatu na dhiyeessa gooddanyaan koo takka hin jirti ishiin natti fiddu uffata uffadhu dirichiti ishiin irraan hojjedha ishiitu na dhiyeessa uffata hojjedhu kana jechuun baay'ee dhiigaa kaza imala bishaan qaba hojii hojjechuu bakka baay'eedhuma giddiin hojjedha malee na dhukkuba ture. Kaza yeroo sanitti bakka lafa kanan dhufee naa kadhattanii bishaan fuudheen galee ittiin inni dhiqadhee bishaan san galgala sanii kaasee inni azalaa suni malayeetuma ofuma isaatii keessaa badee inni kunis immoo narraa dhaabbachaa dhufee madaasaa sunis naa qooraa dhufee inni keessaa fasaashin bahu sunis guyyaa sanii kaasee narraa dhaabbateessuudha. Waaw galata jabaa Waaqayyoodhaaf haleluuyaa. Macha deemtee beektaa waa'ee kenna. Deemeen ture. Mastaagashaa qaba malee hin jiru qorichi isaanaan jedhanii mastaagashaa sunuyyuu biyya alaarraa gala yeroo baay'ee faarmaasiirraa hin bita faarmaasii dhaqee hin bita hin argadhu yeroo baay'ee qoricha sanii nan dibadhaa naannoo ji'a tokkoo natti fura isa booddee immoo natti deebi'a gaafa ammas nan dibadhaa innuma natti deebi'a malee sirumaan badu ture amma garuu narraa badeera madaasu natti hin deebine erga sinna kadhattan asumatti paaspoortii irratti na kadhattanii turtanii nama baay'ee na fuuldura jira garuu kan koo booddee ture nama baay'ee na durseera garuu kan koo immoo ariifateetu mana raawwatame guyyaa boruutti hin deema. Bor deemta. Bor xiyyaara yaabbatta. Mee Waaqayyo isaa dhukkubatti si fayyisee harka madaadhaan illee deemuu hin dandeessu turte Waaqayyo si fayyisee karaallee si bane kana akkamitti ilaalta? Baay'ee kana sun seenan keessa darbee baay'ee guddaadha. Madaa sun baay'ee ulfaata. Ani dhibee koo sanirraa isa na dhukkuboo fi koo sanirraa namni maallaan jedha shittaan keessa kooti bahu sun baay'ee kana saqqaqa nama bukkeerra darbuun baay'ee kana natti ulfaata ture. Baay'ee shittaa qaba ofii kooti fuunatti dhufa
bakka saati sadiitti man fincaanii lafan hojjedhu amma sanitti bakka baay'ee saqqaqa ofii kootu fuushittaan natti dhufa waan ta'eef nama biraatti immoo amma jaalata namni baay'ee natti dhaga'amaa ture yeroo sanii kanaafuu isa madaa kana narraa kaasee waaqayyo fuula sana dhaabee lafa hiriyaa korree akkan dhaabbadhu na godhe waaqayyoon na galateeffadha. Galateeffadha dhaqan bareechaati haleluuyaa. Kadhannaa guyyaa 10tu lafa kana ture. Yeroo sanii maatii keessanii biyya adda addaa kan jirtanii kadhadhaa fi jilbiifadhaa tokko kadhadhaa fi jechaa turtanii. Namoota iddoo biraa jiraniif. Maatii keessaniif kadhadhaa hundi keessanuu jilbiifadhaa turtanii. Kaza anis jilbiifadheen kadhadhaa ture. Kaza torbeedhuma san keessa gara laga daadhii kanatti makiinaan garagaree ture. Makiina galagalee. Makiina garagaree biraazarii kootu naannoo san jiraata makiina san keessa ture. Inni utaaleen makiina san keessaa bahee gaafa ayyallaa irratti garagaree makiina suni inni keessaa utaalee bahee namni baay'een achi keessa ture garuu namoota baay'ee miidhamee hospitaala galee inni garuu homaa sin cabne akin beetis hin dhabne fayyaadhuma isaa bahee wannuma tokkorree akin beetu dhumayyuu hin dhabne omtuu isaa sin cabne homaa sin maduu. Warra kaan miidhamanii obboleessi garuu fayyaa isaa bahee. Sinis warra jirtan maatii keerraa daa'ima keerraa balaa tasaa waaqayyo dabarseera. Polisi fayyaa chibe. Waan tokko irra hin geenye. Homaayyuu hin taane kaza dhaqee iyyuu ilaaleera fayyaa dhuma isaati wanna tokko hin miidhamne namoonni baay'een bakka hospitaala gaafa galu inni garuu utaaleetuma bahee wanna tokko hin miidhamne gaafa utaalu sanarra. Walumatti qabaatti galateeffadhaa fi thank you.